Bajirmaat gara Boorana kanatti waraan guddaa deemuu jira. Waraanni kun ammoo gosteen warqeen kan keessa hiriyooti madamaatiitiin dabalatee miidhaa akka dhaqqabsiisu waan jiruuf waraanii daangaa Oromiyaa cabsiisuu malee godhuu jiru. Nama keenya hedduu miidhuu waan jiruuf jidduu tana waan sun faxaafa ture namooti gariin dhugaan keebbee tagarii dubbachuu hiyyaafu gandummaa akka harkisanii jirti. Namoota akkasii yaada waan jiraniif namoota akkasiitii guddoo deebiin qabu. Amma galgala kana dogattaa'ee viidiyoo YouTube fa zeenaa waan akka waan Itoophiyaa waan hordofuuf daawwachuu jiru. Paasterii tokko dhimmi isaa kan haasa'uu jiru arge. Paasteriin kunii uummata keenya Salaalee irratti duul guddaa gaggeessa arge. Salaalee Yexoonqaa Egarnoo bif jedhuun uummata keenya Salaalee uummata guddaa nu beensuun yoo abaar yoo arrabsoo xiqqeessa arge. Ari wayna dhagaamti armaan dura viidiyoo wal fakkaataa dhimma amantaa gubbaatti dubbadhe ture TikTok tan gubbaatti gaafa scholarshipii barbaade laftan dhufee manneen barnoota akka kaata apply godhe ture yuunivarsiitota Ameerikaa fi Kanaadaa irraa fakkaatu godhe bakka shanii galchee yuunivarsiitota ofarii naa kennan keessa tokko yuunivarsiitii Oklahoma California jedhuuni Ameerikaatti argamti. Yuunivarsiitiin sun yuunivarsiitii hayyuun Oromoo guddaan Dr. Aile Fida Khesaba jechu. Dr. Aile Fida namin been jirtani ayu gudda nama bara dargi khesa sila yo bari badubat sila bulcha biyata dan regani dargi tijese Dr. Aile Fida achibe university sunira apply gode university suno fari na khanite dubte achit gafa university sunira apply godu nama Afrika kibbato ko gazexesa ture ege ammo gazexesuma dise gara Academy kan seenaa achitti professor ta'ee jira namni kunini walti dhiyaannee isatti harana qajeelche. Armatta immoo Kanaadaatti yuunivarsiitii guddoo bira barbaade irratti scholarshippiin sun naamil koomnaan nam haa waliin communication akkuma firaata akkuma obboleessaa gaari wal godha walaasumna nam kana kitaaba tokko naa erge. Kitaabni naa erge kunini The Church Mafia jedha. Shiitimul Ramafuula namiraniin barreeffamee paasterii South Africa kibba duraaniiti. Kitaaba sun dubbisa. Kitaab sun dubbisaan kitaab sun dubbisee wanni hedduun billicina jetti amantaarra mormiin qabu beekumsa amantaan qabu amantaallee guddoo jaaladha. Hiriyootiti hedduun warra kiristaanaati Yesuus Kiristoollee warra Yesuus Kiristoos tamanu warra waliinuun oola guddoo fedhii qaba amantaarra jibbiin qaban amantamiyyuurra ammoo gaafa kitaab sun dubbisu wanni an argee Onqaayin akka maantan jedhan kan uummata Salaalee yookaan uummata miskiina qotatee bulu kan hatuffatanii gad buusan arrabsan kana don taane onqaayini war namichi The Church Mafia jedhe khaasun mata dureen kitaaba kana The Church Mafia jetti kitaaba sun barbaadaa dubbisaa jechuu barbaadeeti. Ammoo wanni tokko jal sararri dubbachuu barbaadu liqa phaaphaasoti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa tasgabboomnaani liqa paasterooti keessumata Oromoo akkan tatta'uu jirti jechuudha. Bishaan gurguru, wati gurguru, dinnichi gurguru, shunkurti gurguru agartee baala silxaanota faarsu marrakkuutu baarrakkuutu maali dhani lafkaare kudhan diddama saamu wimbirinaan akkanatu hin taatu sabqeen hin xiqqeessina saama Itoophiyaa sila namin saamin jiru xiqqaa guddaan fiixa biyyattii tak bulcha ganda namin saamin hin jiru buddeena sefaa yoosanii taati nyaadhaa saamaa waliindhaa acha barabbaraan kun afaan Sidaamaati ammoo sab keenyatti hin qoosina. Salaaleen uummata gootaati. Gootummaa Salaalee Afrika kibbaalee dhaqaa gaafadha. Taaddasee Birruu namedhan Jeneraal Taaddasee Birruu Nelson Mandela nam leenjis. Kitaab Nelson Mandela dubbiftanii jirtu Long Walk to Freedom. Gaafa kitaab sun dubbiftan dubbiin isanii galtee sab keenyatti hin qoosina. Maafiyaan tokko warra akkana kana The Church Mafia kitaab jedha akka dubbiftan recommend san goda abba jirmaati.